Megara biratti haacanu waanum kana wal fakkaatu namoonni yaada kennan tokko tarkaanfii kana haasaa muummicha ministeeraa kalee paarlaamaa irratti godha wajjiniin wal qabataa jedhanii kan shakkanis jiru. Dhimmi kun yookiin wanti uumame kun haasaa muummicha ministeeraa wajjiniin wal qabataa? Natti fakkaata. Kun koronaan agar fuuldura kan laallu ta'a. Irra caalaa rabbi beeka. Wanni muummichi ministeeraa kaleessa dubbate waan ajaa'ibaa natti ta'e. Maaliifi ifatti waa'ee miidiyaa kamii akka inni dubbatu beekamaa ture. Miidiyaan lammummaa alaa namni qabu bulchu kam akka ta'e beekama. Miidiyaaleen Habashaa guutuutti, paartileen Habashaa guutuutti maal jedhanii irratti akka duulan hin beekna. Muummichi ministeeraa dhimma san paarlaamaa irratti kaasuun ani na rifachiisa na gaddisiises akka obboleessa tokkotti. Nama kanaan akka obboleessa kiyyatti ilaala. Yeroo barbaadetti waan immoo wal bira kaa'anne jira. Yeroo barbaadetti waliin haasofne kana qabbaneessa kana sirreessa jechuu waan danda'amu jechuudha. Garuu muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti dhiyaate threaten bifa dangerous ta'een ani kaleessa namootatti maal himaa ture namoota itti dhiyaatanittis akkana jechuun qabu ture. Paarlaamaa irratti bahee nu doorsisuu yaaluu hin qabu ture. Osoo rabbiin fideeti wanni tokko qaama biraatiin illee narratti kan godhamu taate isatu sababama. Waan akkanaa paarlaamaa irratti ifatti waan akkanaa dubbachuun ana irratti dhiisi nama biraatti irratti ifatti godhuun doorsisni akkasii suni sirrii miti. Baay'een rifadheef baay'een gaddeef jechuudha. Amma immoo akka hubadhutti komishinarachis gubbaadhaan kan ajajan jedha isaa ol nama eenyu akka jiru hin beekani. Amma wantoonni nama shakkisiisan baay'ee jira. Kanarraa kaanee muummichi ministeeraa ajaja kennee hin beekani. Garuu haasaan isaatii fi tarkaanfiin kun guyyaa tokkotti waa malee man hin aaru. Guyyaa tokkotti walirratti ta'uun isaa ani ajaa'iba natti ta'a. Yoo too much of a coincidence. Doorsisni akkasii kenname itti aansee immoo tarkaanfiin akkasii galgala fudhatamuun addaan yoo ta'e uummanni Oromoo haa murteessu. Adda natti fakkaatu ana garuu. Garuu amma gama dabballee ODP'tiin kan ka'aa jiru attamitti dafanii ofitti fudhatanii miidiyaan biyya alaa hedduutu jira. Kan paaspoortii biyya alaas qabanii warri owners isaan jedhanii nama biraatu hedduutu jira. Maaliif ofitti fudhate Jawaar kan jedhu jira. Akkuma jarree Habashaa sun mangaa gaa'eedha maa ofitti fudhatan jedhan sani kaa. Daa'imaa kaleessa warra geeffatte sun hin galaaf. Miidiyaan biyya kana keessatti jiru kan bitaa mirgaa itti duulamaa jiru kamtu jira OMN malee. Torbaan darbe kana keessa mootummaan naannoo Oromoo Amaaraa, paartiin naannoo Amaaraa, Izeemaan, meeqaan tam miidiyaaleen Habashaa every day waa'ee lammummaa kiyyaatti kan dubbatan waa'ee OMN nuuf haa cufamu Jawaar nuuf haa hidhamuudha. Muummichi ministeeraa ammoo kaleessa maquman dhahin malee uummata Oromootaatti deebisaati agarsiisa. Maquman dhahin malee waa'ee kiyyaaf waa'ee OMN akka dubbatu rabbi sodaadhaan jedhaan ijoollee ODP'tiin rabbi sodaadhaa. Osoo beekan namni afaan Amaaraan beeksisanu jala muree dhaga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa kan godhe ifatti maaliif godhe namni gariin jara gammachiisuudhaaf jedhachaa ture kaleessa. Ani immoo jara gammachiisuuf isaa taatu nus doorsisuudhaaf haa taatu paarlaamaa irra dubbachuun qabu ture. Ani isaaf yaaddaa ture kaleessa isaaf. Maaliif waan rabbiin beekamu diina baay'ee qabna akka Oromootti. Diinonni akka wal nyaannu barbaadan baay'ee. Isaan keessaa tokko waan tokko osoo irratti godhe qubni isa irratti waan deemuuf kana jechuun qabu ture. Namoota gurguddaa nu jidduu jiran walitti dhiyaannutti kana himaa ture jechuudha. Kanaaf suni inni keessan turre kan jedhu jechuun wanni inni jechaa ture waa'ee miidiyaa kanaatii mitiin natti fakkaatu irratti. Tarii gara mootummaa naannoo Amaaraatti rakkina naannoo sana jiruutiif yeroo bilbilee dubbifnutti guyyaa tokko eeggannaa jedhanii turan. Tarii kana wajji wal qabataan ila. Tureera gara almost waggaa tokkoof deema. Ifatti hogganoota ODP irraa kan dhagayaa ture jira. Paartiin naannoo Amaaraa walgahii hunda irratti ajandansii.
jedhamaa ture. Kun icciitii miti. Nurraa hidhaa, biyyaa nurraa baasaa, OMN nuu cufaan dhaabbileen Amaaraa hundumtuu duula akka turan muummichi ministeeraa beeka, pirezidantiin Oromiyaa beeka, warri nageenya irra jiran beeku, hundumtuu beeku. Icciitii miti. Deengada kan isin dhageessan sun dhumarratti waggaa rabbiin afaan inni godhu baasan malee ifaan ifatti waan kan dubbataa jiran jechuudha. Zeemanis akkuma duraan jette tibbanumatti ibsa tokko baasee ture. Meegaa namoonni baay'een sila bilbilaan kan cinqaa turanii dhimma kana wajjin wal qabatee hidhamee kaan immoo miidhaan irra gahee hospitaala seenee wanta akkasii kan jedhan jira. Kana wal qabatee wanti sirra gahee jira amma. Ani dhabnee nagaan qaba. Rabbii fi seekuriitiidhaaf galanni haa gahu. Dhugaatti nama ijoollee kana dhaloo bakka dhaloota isaanii hin beeku. Oromummaan alatti ani hin filannee mootummaatu filee as fide. Lubbuun kiyya harka isaanii jira. Ijoollee kanaanii miti kan wal beeku ani. Warra isaan ajaje kanaanii wal beeka. Lubbuu kiyya harka malaakuu harka dammallaa harka biyyiin kaa'e malee ijoollee kanaa miti. Garuu ijoollee kana kanii ejjennoo isin dhageessan san agarsiise hojii isaanii riskii godhanii even lubbuu isaanii riskii godhanii kan hambisanii jiranii yaalii adda addaatti halkan guutuu naanna'aa turanii qeerroonni socho'uun ijoolleen cimuun hambisee jira anan gammatti nagaan jira jechuudha. Gaariidha. Amma yeroon sifaana biiroo keetti intarviidhaaf taa'e ala kana qeerroon marsee jira qe'ee kana. Mee sanatti otoo hin darbin dura sila waa'ee muummicha ministeeraa haasaa isaan irratti godhan sana waa wal qabatutu jira. Yeroo baay'ee muummichi ministeeraa miidiyaa biraati yeroo isaan faarsanii akka fakkeenyatti warra biraatiif ta'a jedhanii dubbatantu jira. Garuu gama OMN'tiin immoo hanqina sanaa qabna moo maal inni rakkinni gara OMN'tiin jiru akka seera broadcasting biyya kanaa irratti dhiibbaan jira moo sana hin hordofne moo maal irraa ka'uudhaan miidiyoota biraa yeroo leellifamanii yeroo baay'ee OMN akka rakkina waan qabu tokkotti kan laalame. OMN uummanni keenya kan beeku qabu muuxannoo gahaa qabna. Maaliif ibidda keessatti bilchaanneet kan dhufne beekta. Biyya Ameerikaatti hojjechaa turre, saatalaayitii Israa'el irraa fudhachaa turre, Kaanadaa irraa dabarsaa turanii, Kaayiroo irraa dabarsaa turanii, seerotaa fi sirnoota biyyoota kanaa hunda eeguu qabna turre. Ibn yeroo tokko Kuweetii fi Israa'el irraa dabarsaa turre saatalaayitii rakkoon seeroonni lamaan sun waan wal faalleessuuf rakkoo keessa turaa turre jechuudha. Seerota kana hunda eeguu waan qabnuuf wayyaaneen immoo ganzaba guddaa itti baaftee loobii gruuppii loo firmii qaxartee faayinaansii keenya hojiin keenya hiikamee ilaalama ture faayinaansii keenya hordofama ture jechuudha. Kanaaf seera kan as geenye biyya Ameerikaa keessattis biyyoota biraa keessattis kan as geenye faayinaansii keenya sirriitti eeggachuudhaan seera biyyoota hedduu kan biyya tokko akkuma osoo hin ta'in ethiksii safuu jechuudha. Safuu miidiyaatiif hawaasaa eegneeti. Qabsoo hamaa san keessa kan dabarre jechuudha. Biyya kanas waggaa dhufnu toleeraan fa'aa beeku atilee boodara dhuftee I think Biraanuu ture dura kan dubbanne kana jechuudha. Biyya kanatti fakkeenya ta'uu qabna. Sababa tokko diina akka qabaannu beekna turre. Gara mootummaan raayis gara humnoota qabsoo Oromoon barbaanne raayis diina qabaachuu waan dandeenyuuf yeroo harki nu dhawamu sani beeki. Faayinaansii keenya of eeggannaa guddaa editooriyaalii keenya irratti of eeggannaa guddaa akka godhamu. Kanaaf broadcast authority irraa yookiin abbaa taayitaa broadcast biyya kanaati irraa daayirektarri hanga qeetitti dhufanii nu galateeffatanii. Dhiyeenya kana garuu wanni jijjiirama jira uummanni kan beekuu qabu. Miidiyaa isaas tikfachuu waan qabu. Dokumentaarii tokko dhiyeessinee turre. Ajjeechaa asaasatti namni 9 ajjeefame namni 23 badaa'e yeroo mormii guddinaa yeroo mormii uummataa. Gabaasa san irratti himannaan dhiyaate
bifa seera cabseen broadcast authority irraa xalayaan nutti barreeffame. Xalaa saniif deebii gahaa deebii isaan barsiisu barreessineef. Itti aansee actually ani immoo gorsa miidiyaa hundaaf ergan jedhee Facebook irratti maxxansee ture. Bifa gorsaatiin nutti ergan. Edaan miidiyaa biraatiin hin ergamne nu malee. Achi keessa akka yakkaatti kan kaasan alaabaa abaa'uu mul'iftanidha. Daddabalataa dhufte jechuudha. Odoo kana teenyee haasayaa jirru maali wanti deemaa jiru qorachaa turre. Miidiyaalee iddoo gaafan isaaniif hin ergamne. Maali wanti deemaa jiru. Maaliifi miidiyaan naannoo Amaaraa waan jedhe qaba ture. Broadcast authority akeekkachiisa kenneera. Akeekkachiisni nu ga'e hin jiru. Jedhanii dubbataa turan. Odoo kana jirrudha kan muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti dubbatan kan nutti as ba'e jechuudha. Kanaaf nuyi faaruu nama tokkootiif hin hojjennu. Dhugaa uummata Oromoo karaa dhugaatiin baasuu qofaaf. Muummichi ministeeraa nu faarsee nu faarsuu baate nu irra hin kaa'anne. Seera biyya kanaa sirriitti beekna. Seera biyya kanaa qofa osoo hin ta'in biyya kana keessatti galmoofnee broadcast goonu malee saatalaayitii kontiraata ammas biyya Awurooppaa irraa qabna. Biyya Israa'eeliif Awurooppaa irraa qabna. Seera biyyoota saniitti eegnatti kan hojjennu. Kanaaf gama seeraatiin uummata Oromootiin gaafadhan. Uummata biyya kanaatiin gaafadha. Sagantaan OMN kan seera biyya kanaa cabse, kan etiksii miidiyaa cabse, kan safuu uummata Oromoo cabse hoo jiraate nuuf haa dhiyaatu. Himannaan nurratti dhiyaate ajjechaa qamaan irratti hojjetamu maa gabaaftaniidha. Yakka qondaalonni OPDO uummata ficcisiisanii ol muudaman godhan saaxiluu keenyaaf kan himatamne. San qofaa miti. Dhiheenya kana immoo waa'ee walitti baquu paartiilee irratti sagantaa hojjechaa waan turreef aariin muummicha ministeeraa sanii wal qabata jedhee sana mala doorsisnis saniin wal qabate jedhee sana mana malee nuyi abbuma fedhe Oromoo, Habashaa, Faranjii, Chaayinaa, Jaappaan afaan isaaniitti sagantaan keenya hiikamu kan miidiyaalee Habashaa hiikamu yoo keenya hangana jallatee seera cabsuu miti daangaa irratti as siqee jiraate ani haa fannifamu. Egaa amma qondaaltota naannoo Amaaraa wajjin hin carraa argadhee yeroo Baahir Daar deemetti yeroo haasayetti waa'ee qamaanti faga'u hin gabaasinaa sababa sanaan biyya bulchuu hin dandeenye kan jedhudha. Hin gabaasinaa amma wanti as deemaa jiru kuni sanarraa ka'eeti isaanis keessattuu teekni isaanii dhiyeenya kana gaafa wal arginu tokko jira kan jedhee akka bifa dhaadannaatiin dubbate. Kanan gabaasinaa jechuun kun kan fiilmii sanaanis wal qabatee attamitti akka seera miidiyaatti ilaaltate. Baay'ee carraa inni beektaa ateessanis toleeranis asirraa kaatee Baahir Daar deemtee rabbitti araaramu pirezidaantii isaanii dandoo isa wajjin itti gaafatamaa nageenya wajjin qaamota mootummaa hunda wajjin okay dhimma naannoo keessanii kabar godhuu barbaanna. Bifa isinirratti rakkoon uumneen garuu bifa dhugaa hin dhoksamanii akkamitti haa goonu. Hariiroo Amaaraa Oromoo irratti bifa kamiin waliin haa hojjennettanii mari'attan akkasuma akkasii miti. Mariin kun hundi godhame anis honganoota isaanii kan lubbuun jiraniif kan darban hunda wajjin waliin haasofne akkamitti haa gabaafnu inni lafa keenya. Wanni isaan jedhan garuu hin gabaasinaa. Waan qamaanti hin gabaasinaa. Waan agaw hin gabaasinaa. Waan Oromoo Walloo hin gabaasinaa. Nummoo miidiyaadha. Miidiyaa saba cunqurfamaati. Cunqursaan maal akka ta'e beekna. Cunqursaan maal akka ta'e kan dhaabanne cunqursaa irratti qabsaa'uudhaafi. Cunqursaan saba keenya qofa miti saba biraas biyya kana keessa cunqurfamaadha. Rakkoo saba biraati irra gahu yeroo namni 60-70 achitti dhufu miidiyaan biyya kana miidiyaan mootummaa waan tokko hin jedhu. Dirqama qabna hin gabaafna. Kan Oromiyaa keessa hin gabaafna. Kan Affaar hin gabaafna. Kan naannoo Amaaraas hin gabaafna. Hin gabaasinaadha. Ejjennoon muummicha ministeeraatis hin gabaasinaadhaan tokko walirratti ta'e jechuudhaan kaleessa. Gaariidha mee kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya egaa haala yeroo ammaa kana ilaalchisee keessumattuu halkan edaa akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti waan naannoo mana jireenyaa Jawaar mudatee ilaalchisneeti kan mari'ataa jirru. Jawaar yeroo ammaa kana naannoo mana jireenyaa keetii kana
qeerroodhaan fi walumaa galatti uummata Oromootiin marfamee jira. Iddoo adda addaattis immoo Jawaar maal ta'e kan jedhuudhani sochii guddaatu Oromiyaa keessatti akka jirudha gabaasni tokko tokkoo fi karaa bilbilaatiin kan dhagaa jiru. Yeroo wanta akkasii uumamu namni halkan sanatti iddoo jiru wal waamee akkanatti qe'ee dallaa ta'ee eeguun siifis haa ta'u Oromoodhaaf ergaa maalii qaba? Ergaa ifaa kenna. Oromoon roorroo ifatee jira. Roorroo mootummaas kan gartuu kamiyyuu. Uummata keenyaaf waan tokko lafa kaa'ee ibsuun barbaadan. Ani warra ODP kanatti itti dhiyaadhuun firummaadhaan yoo nama ta'e malee diinummaa isaaniitiin nama ta'u. Miseensonni ODP godinarra jiran, magaalotarra jiran, ergan biyya kanaa dhufe maal akkan hojjechaa fi ture, maal akkan isaan gargaaraa fi ture beekan. Wanni ani itti balleesse yoo jiraate uummata Oromoo bal'aa dhiisi. ODP wanni ani isaanitti balleesse jiraate narratti duuluudhaan paarlaamaan natti duuluudhaan baay'ee wayi paarlaamaa duratti waan beeku baay'ee jira kan callisu duulli habashaar gama hedduudhaan godhaa jirtu kun waajjira ODP fi waajjira muummicha ministeera keessaa kan qindeeffamu beektaa itti hime dhiisaa waan kana dhiisaa alagaaf waliin kenninu. What did I do? Really? Maalin godhe? Ani maalin godhe? ODP maalin godhe? Mootummaa kana maalin godhe? Siree jalatti qabu yoo taate malee. Qe'ee keessa deemee uummata irraa tasgabbeessu yoo taate malee. Waan hin beeku dhoysee isaaniif kijibu yoo taate malee. Waajjirri muummicha ministeeraa nafxanyootaan guutamee osoo jiru. Yeroo jaallanki hiriyoonni wajjin qabsaa turan u'u jedhanitti lakki gorsine deebifna malee gadi baanee uummata keenyatti kanan himu. Daasporaa godhaa dhaqee nan kijibe dhugaan siif jedha. What did I do? Maalin godhe? Maal godhuun qaban ture? Durarra ce'umsi kun akka milkaa'u fedhii waan hin qabuuf. Oromoon wal diinoomsuun qabu jedhee waan amanuuf. Ilmi namaa OPDO'n kan jallatte sababa olaantummaa wayyaaneetiin olaantummaa wayyaanee kan kuffiru taate hin sirraa'u. Hiree kennuufii qabna. Ce'umsa kana isaan hoogganuu qabna. Jennee hoogganootaan kabaju dura dhaabbadhe ummanni keenya osoo falmu ummata keenya fudhachiisuu irratti gahee guddaan taphatte. Ergaan dhufee lammaan nama jiru, warqanaan nama jiru ragaa ba'uu danda'an. Minisootatti maal akka haasofnu hin dhufiin jedhanii jaarsoota nama shannatti ergan. No yeroo injinar Simanyoon du'e booda beektaa. No ani galuun konfidensii uuma. Daasporaan akka galu godha. Warri isin jeequu barbaadan abdii akka kutan godha. Jedhee ciniinnadhee biyya kana dhufe. Ergan dhufee OMN parsantii 10 hojjedhee hin beeku. Qaama nageenya wajjin, qaama siyaasaa wajjin, halkanii guyyaa isaa wajjin xaaruu malee. Maali wanni ani beeku? What did I do? Kanaan galinan. Maali wanni ani abai godhe maali? Wanni ani mootummaa kana godhe maali? Uummanni keenya beekuu kan qabu rakkoo dhuunfaa tokko Abiyyi Raayis nama irraa hin qabu. An arrallee akka buleessatti allaala. Yeroo na yaamanitti waan nyaachuu afaan ol qabadhe lafa kaayatan bira dhaqa. Tarii adeemsa siyaasaa waan qeeqtuuf. Yes. Qeequu duratti garuu adeemsi paartiilee sabaa diiganii paartii qeenxee tokko ijaaruudhaa dongora akka ta'e naaf inni kophaa teenyaa somneerra. San booda gameessa Oromoo tokko hojii dhaqnee itti haasofneerra. Walgahii irratti koree hojii raawwachiiftuu isaanii tokko this is wrong. Dura Oromoo wajjin teenyee haa mari'annu haa bilchaatu. Oromoo diiga sablammiin walitti nu buusa. Sirna federaalizimii dhiigaan dhufe kana jeopardize godha. Muummicha ministeeraas rakkoo keessa galcha. Keessaan waywaannee dadhabnaan itti deemame. Doorsisni eegale narratti osoo hin ta'in baay'ee way doorsisni narra eegalle. Warra ilaalcha akkanaa morme ODP keessatti Ajaa'ibaa makiina irratti cabsan. Hayyaman qabu maqaan dha'u nama biraatiin wartaaddaratti erganii si ajjeefnaa jedhanii callisin jedheen. Kuni gadi ba'uun qabu.
jedheen jaarsota walitti fuudhee nama loltuu sanitti nama ergisiisee afaan qabsiisee qaba ukkaamsaa waan kana bahuun qabu uummata keenya keessaa jennee ittiin deemne har'a immoo gamanaan dhufte mormeera har'as yoo kan ta'u taate dhaaba sabaa jaaruun duudhaaf bara Oromoo waan jedhamu kana gadi baasuudhaaf ilmee itti wareegne beektaa ati Oromoodhaa jechuudhaaf yeroo jaarraan faan qabsoo keessa turan okay ati Oromoodhaa jechuudhaaf akkamitti Oromoodhaan jeenam dhumaa ture achi kaanee sadarkaa kan nageenye akka sabaatti waan gabroomneef akka sabaatti gurmoofneef akka sabaatti amma arganne tan